Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u kallattumaan gara sagalee waaqayyootti galla sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Kun edumti guyyaa itti Heroodiyoos Phexrosin akka qoramuudhaaf dhiyeeffamuudhaaf jedhe sanatti Phexros fuuncaa lamaan hidhamee loltuu lama gidduu hin rafa ture. Eegduun immoo balbala manichaa hidhaa dura dhaabatanii hin eegu turan. Ergamoota boqonnaa 12 lakkoofsa 6 dubbise. Maaliif yeroo baay'ee waan dhageessu sagaleen kun dubbatama waan ta'eedhaaf hojii ergamootaa kana kan barreesse Luqaasumadha. Isa wangeela Luqaas barreesse sanatu barreesse. Eenyu barreesse? Teefiloos nama jedhamuuf barreeffame. Kanaan yoon darbe walumaa galatti iddoo amma lakkoofsa 6 sana otoo hin gahin lakkoofsa tokkorraa maal jedha? Jammara isaa kaasee lakkoofsa tokkorraa gaafa kaastanii ilaaltanii bu'aa waldaa kiristaanaa namoota ta'an dhaloota waldaa kiristaanaaf bu'aa guddaa argamsiisan dhaloota waldaa kiristaanaaf hojii guddaa argamsiisuu danda'an keessaa Yaaqoob warra duukaa buutuu gooftaa ta'anii Iyesuus wajjin adeeman Kiristoos Iyesuus irraa warra baratan isaan keessaa obboleessa Yohaannis Yaaqoob kan jedhamu bara tajaajila isaa keessatti hojii guddaa waan hojjeteef waan guddaa waan argisiisedha. Waa'ee Kiristoos Iyesuus kanas immoo akka ta'utti dhugaa waan baheedhaaf Kiristoos Iyesuusiif kanaaf nama kokkeessaa irraa kutanii ajjeesan ture. Yaaqoob eegga du'ee booddee immoo ammas tartiiba galfatanii tokko tokkoon balleessina tokko tokkoon ajjeefna. Yaaqoob immoo kan du'e hatee yookiin balleessee miti bu'aa waldaa kiristaanaaf yookiin wangeelaaf nama karaa ta'e nama akka ta'utti waldaa kiristaanaadhaaf bu'aa guddaa argamsiise. Kiristoos Iyesuus kanaafis akka ta'utti nama hojjete garaa waaqayyoos kan itti boqote garaa waldaa kiristaanaas garaan biyyaas kan itti boqote hin beekan. Beekaniitu seexanni maal godhe karaa barsana lola barsanaa keessaan waa'ee Kiristoos Iyesuusiif jedheera kan inni du'e kan inni qalames keezii biraa hin qabu rakkina biraa qabatoon ta'e rakkina kanaaf yoo du'eyyuu ammas Phexros Yaaqoob dogoggoraan du'e otoo hin ta'in guyyaa dhumsaa gahe qalamuunsaa guyyaa dhumsaa gahe Waaqayyo akkatti nama waamu isa kaan bishaanitti gad darbateetu akka lafa kanarraa boqotu godha. Isa kaan immoo akka inni ibidda keessatti du'u godha. Inni kaan immoo otuma algaarra ciisoo akka inni du'u godha. Waaqayyo guyyaa sageera tanaan akka barbaadetti fudhata. Maaliif jennaan dogoggora hin qabu. Algaarrattis du'an waan barbaachisaanis du'an duuti du'u. Guddaaf xiqqaan qabu duuti. Kanaaf Yaaqoob guyyaa isaa ga'eera akka warra sanaatiin du'ee gara mootummaa Waaqayyootti darbuunsaa fedha Waaqayyoo ta'e. Gaafa fedha Waaqayyoo ta'u ammas immoo Phexros hin qaban. Phexros waa'ee Yaaqoob dhaga'eera hin beeka. Gaafa qabanii garuu qabamuun Phexros maaliif Yaaqoob du'eera anis nan du'a waan jedhu sammuu isaa keessaa amansiiseera. Harki Yaaqoobin ergamaa Yaaqoobin ajjeese ergamaa Phexros hin ajjeesa jedhee sammuu isaa ga'eera. Waaqayyoon biratti immoo yeroo Waaqayyo itti Phexros ajjeesu hin geenye. Yeroo Waaqayyo yeroo galmee Waaqayyo galmee sarraa ilaalu maaltu hin geenye yeroo itti Phexros lafa kanarraa deemu hin geenye. Maaltu ganaa nama ergaa barreessu ganaa nama ergaadhaaf eegamu ganaa nama waan guddaa hojjetu nama garaa Kiristoosiin akka ta'utti duudha. Isa kan biraa jettu isin Phexros harka Heroodiyoositti du'a otoo hin ta'in harka mootii Roomaa ni horeetti du'a. Dhumni isaa akka kana. Garuu amma kan qabe eenyudha? Mootii Heroodiyoosidha. Isaan waan kun qabanii immoo maal godhaniiru? Mana hidhaa keessa gale. Phexros qabamee mana hidhaa keessa gale. Phexros jireenya isaa keessatti immoo kan namatti tolu jireenya isaa keessatti kan namatti tolu ariifataan dafee waa hubata dafee waa lafa kaa dafee waa gammada. Phaawulos yoo fudhatan Phaawulos nama hubata
nama dafee waa lafa kaa'uu hin dandeenye, nama ganaa chaalenji gochuu danda'u. Gaafa Yesuus Kiristoosin qaban, Yesuus Kiristoosin qabanii gaafa isaan fuudhanii jennaan Yesuus gara Phexros ilaalanii inni kun bifaan iyyuu isaan fakkaata. Warra Galiilaadha. Inni kun hin argitanii? Inni kun warra Galiilaadha. Jennaan basmaan hin beeku? Basmaan hin beekamoo hin beeku? Hin beeku. Inda jechuun ariifatu waa gochuudhaaf hin ariifata. Akkuma keenyaa fi akkuma keessan kan. Namni bifti isaa akkuma garaagarii, amalli isaas, fedhiinsaas, hawwiinsaas garaagarii. Phexros asitti maal ta'eera? Qabamee mana hidhaa keessa gale. Galuunsaa hoo achi keessatti ilaalamuudhaaf hojii ergamoota boqonnaa 16 keessatti yoo dhaqxan ilaaltanis Sillaas Phaawulos qabamanii mana hidhaa keessa galuun isaanii mana hidhaa keessa waa'ee Yesuus otoo dhugaa ba'anii otoo lallamaa adeemanii xomboree tokkotti kan waaqa tolfamaa taate karaa ishii galiin guddaan mandara sana keessa galutti gaafa achi keessatti isaan ishirraa hafuura hamaa baasan hafuurri hamaan ni qaleessa birrii fidu immoo har'a immoo istoppi ta'eera homtuu waa gochuu hin danda'u galiin hin jiru homaan ta'u. Warri immoo xomboree sana irratti gooftolii ta'an Phaawulosii reebanii qaxaqaxanii wayyaa irratti tatarsaasanii fuudhanii mana hidhaa coloq. Gaafa isaan mana hidhaa keessatti galanis immoo ammas mana hidhaa keessatti Phaawulos gindillaa jiidhaa lama gidduutti hidhamanii. Phaawulos inni asittis immoo Phexros kunis immoo maalidhaa? Isaa inni kunis hidhameera. Fuuncaadhaan hidhameera. Inni kun loltoota lamaan gidduu ciisaa jedhama. Waaqayyoof galannaa ta'u. Na dhagaartu miti? Waa si hubachiisuu barbaade. Gaafa inni achi keessa Phexros maal keessa ciisaa? Loltoota lama gidduu. Isa yoo kutata afur kallattii arfaniin loltoonni afur namoonni 16 kabbabanii ciisu. Maannaani boqonnaa 5:17 irratti yoo ilaaltan ergamaa waaqayyoo dhaqee tokkasan mana ergamaa waaqayyoo dhaqee mana hidhaa keessaa isaan baase akka isaan dubbii haaraa sana namootatti himaniidhaaf isaan yaasee ture. Achi keessaa isaan yaasee ture. Ammas shakkiin kun waan jiruudhaaf kaleessas karaa hin beekamne achi keessaa yaa'aniiru waan jedhaaf cimsee cabeessee qaba. Gaafa inni jabeessee qabu egaa gaafa mana hidhaatti galee edumti isaa yoo eessatti dhiyaata jechuudha Phexros ganaa eessatti dhiyaata? Qoramuudhaaf dhiyaata. Qoramsaa booddee immoo maaltu billaatu jira. Waaqa bira immoo billaatu hin jiru. Waaqa bira immoo qalamuutu jira otoo hin ta'in ganaa bahanii adeemuutu jira. Haaleluyyaa. In argitanii to'i ajandaa Waaqayyoof salphaa. Phexros halkan guutu halkan walakkaa iddoo kanatti. Phexros halkan walakkaa ergamaa Waaqayyoo dhaqedha. Phexros kadhatee gaafa inni ciisu booddee ergamaa Waaqayyoo loltoota lama gidduu ciisa waan ta'eedha. Lama gidduudha. Tokkosi. Warri kaan immoo eessa balbala mana hidhichaa fuuldura dhaabbatanii maal godhu? Hin eegu turan. Argitaniittu hin gaafa achi keessa inni ciisu ergamaa Waaqayyoo isaan sana jambisee loltoota jambisee Phexros bukkee dhaabate. Hallelujah. Gaafa achi isaan gidduu dhaabatu Phexrosii fi warra loltoota sana lamaan gidduu loltoota jechuun immoo waa of harka duwwaan jiran jechuudha. Gaafa isaan gidduu dhaabatu ergamaa Waaqayyoo dhaqee dhaabate. Ergamaa Waaqayyoo dhaabate. Ifti manichaas immoo maaliin guute jedha? Ifa waaqarraatiin guute. Ifa lafarraan hin jiru. Ampuuliin otoo hin ta'in, baatirii namaadha otoo hin ta'in, isa silkiirraan ifuun otoo hin ta'in, inni maalidha? Ifa waaqarraatiin guute jechuun Kiristoos Iyesuus maal ta'eera? Gara waaqatti ol fudhatameera. Amma Phexros maal ta'eera? Kiristoos keessa achi sii kaa'eera. Maaliif jennaani? Bakka kadhatee dadhabeera waan ta'e waa'ee Kiristoos achi kaa'eera. Gaafa waaqarraa dhufu ergamaan immoo tokko isa bukkee dhaabate. Isa lammaffaan immoo mana qulqullumichaa maaliin guute?
ifa waaqarraatiin guute jechuun isa Kiristoos. Ati yaa saraftuu maal ta'e dammaqi. Warra du'an keessaas immoo maal ta'e ka'i. Kiristoos immoo maal ta'a siif ibsa. Isa jedhu muluusa achi kaa'etu hir'ate. Jennaan ergamaan Waaqayyoo maaliif jennaan hin ergame. Hin ergame. Hin ergame waan ta'eedhaaf iftuu waaqarraas iddoo sana guutee isa dhumarraa immoo Waaqayyo salphaadha jedhe. Gaafuma ergamaa erguyyuu waan Phexrosi Waaqayyo hin cannan. Maalana kai kumaaf kitila qaba waan ta'eedhaaf kaime kai gadi mucaan tokko galgala isaa baduudhaaf Phexros kan na wajjin ture sun galgala isaa baduudhaaf waan ta'eedhaaf dhaqi galgala sanaa tosh dhaqi ibsiif maal godhi jennaan Phexros cinaacha isaa rukuteedhaan hirrafe cinaacha isaa maal ta'e hirrukuteedha. Hirrukutee jechuun isaa maalidha jechuudha? Akka malee rafee jira jechuudha. Rafee jira malee ciisee jiru. Ciisuuf immoo rafuun gargar. Namni tokko nama beekaa rafu immoo bakakkaan kaafudha. Phexros amma beekaa rafe ta'in irribuma isa dhumaa rafe bakka. Borwaanan du'a waan jedhuuf ofirraa bu'ee rafeera. Ofirraa bu'ee rafuun isaa maalidha? Warri duubaan nagaama miti? Warri booddee nagaama? Nagaama? Isti warri dhagaama. Mukaachitti warri dhagaama irratti. Hin dhagaama miti? Mee sagalee keessa ol fudhaati hin dhagaama jedha. Dubba daamesti hin dhagaama jedha. Hin dhageessisuuf han ba'e waan ta'eef. Jennaani Phexros isa tokkoffaa akka Kiristoos Iyesuus ifudha. Kiristoos Iyesuus kan indagana akka inni ifuuf godhe. Kanaafidhaan ergaa lama kan inni barreesse akka ta'utti ergaa sana fakkaate. Ergaa sana immoo otoo inni barreessin du'uu qaba. Nama sin bukeedhaan itti naa himaa. Otoo isa waaqni siin jedheen hojjetin hin duutuudhaani. Itti maa isa Waaqayyo hin nyaatta siin jedhedhaani. Iddoo waaqni geessa siin jedhedhaani. Otoo hin gahin hin duutuudhaani. Ija keessa laalaatti itti naa himaa hin duutuudhaani. Ija keessa laalaa hin jedhe hin duutuu jedhaani. Isa waaqni siin jedhe nyaattee maduutadhaani. Isa waaqni hojjetta siin jedhe hojjettee dhuma duutadhaani. Dhuma duutattanii jettuun duutii beektuuti. Kanaaf Phexros harka eenyutti hin duun jedhe harka eenyutti hin duun jedhe harka Heroodiyoositti duudhaaf Waaqayyo isatti hin kennine. Eenyutti kennuuf jira ree? Harka eenyutti kennuuf jira? Harka ni horiitti du'a malee kanatti hin duun. Gaafa harka ni horiitti du'u immoo hin da'uun nan du'aan jedhe. Ara waan tokkotti abdiin kunni hireennaan. Ara mana isaa qabanii gaafa afaan qaluudhaaf haan bara rakkina hin qabu. Ishii qalate. Anammoo jedheen dhaabatee dhuma koffidessee dhumaan indaganaa ifeef argitanii ture asitti. Eggasii ka'ee booddee akka ta'utti Yesuus ifeef gaafa inni dhaqee itti himu booddee indaganaa gaafa ifeef booddee ani immoo dhiisaa kaa'e. Kiristoos Yesuus Kiristoos illee garagalchita bitee anammoo kan guutuu akkas gadi garabataa maal miillee isa ragachuudha. Miila garabataati ana mataa koo gadi garagashaa. Kana jechuun maaltu gadi garagale jechuudha? Inni kun muluun gadi garagaleetu Phexros mataan gadi garagaleetu hin jiru jechuudha. Ila argitanii asitti Phexros nan du'a jedhee taa'e malee nan du'a jedheetu ofirra gad taa'e malee waan hin duutan hin jirre. Hin duutan hin jedhe. Mee sagalee keessa ol fudhate haan hin du'edha. Hin du'u. Mata duree akkas jedhu sin tajaajilu gara makara. Yoo akkas jechuudha. Haala kam keessatti tattaaffii taasisuun bu'uura milkaa'inaati kan jedhame sammuu keessa seef godhadhaati mas ni danda'ame. Siimii namaa duwwaa seef hin godhinaati. Isti mata duree kana seef godhaa sammuu keessatti haala kam keessatti tattaaffii taasisuun bu'uura milkaa'inaati. Barreessa. Kan barreessu hin balleessu. Haala kam keessatti hin dhaga'amaa hojii warri kaan. Haala kam keessatti tattaaffii taasisuun maalidha? Bu'uura milkaa'inaati. Haala garaa jira garuu haala sana keessatti maal gochuudha? Tattaaffii taasisuun. Asitti yoo ilaaltan haala qoramuutu irra gahe ganaadha duute. Kan dura Yaaqoob malee haala kam keessatti tattaaffii taasisuun kan eenyuti? Ganaa. Haala kam kana keessatti
Phexros maal godheera isa tokkoffaa gaafa Yesuus gaafa ergamaa Waaqayyoo gara mana hidhichaa keessa seenu isa tokkoffaa maal godhe ifa waaqarraatiin maal godhe mana hidhaa sana guute. Isa lammaffaa Phexrosin dammaqsee kaase. Isa sadaffaa maal godhe kadhiitii kophee kee hidhadhu. Kophee kee hidhadhu jechuun maal jedha Efesoonii boqonnaa 6:15 irratti wangeela nagaa kana maal godha akka kopheetti hidhadha. Isa kana kan jedhu kanas maal godheera ofirra gadi baasee inni dura sagalee Waaqayyoo maal jedha jedheera gaafa inni ibsee jedhu sun gaafa inni ibsee jedhu sana keessatti tokko yaasa raftuu dammaqee jechuun irribuma safoon yoo ta'in jireenya afuura jireenya gooftaa wajjin maal gooteetta baaftee dhiiftee amma immoo yaasa raftuu dammaqe warra du'an keessaa ka'e jechuun warra jireenya afuura jireenya gooftaa wajjin jireenya mootummaa Waaqayyoo hin qabne gidduu jirta waan ta'eedhaaf ati maal ta'i dammaqe maal godha Kiristoos si ibsa waan ta'eedhaaf sitti dukkanaa'u jechuu isaa jechuudha. Kanaaf achi keessatti maal godheeni in ergee inni Phaawulos Abraa'ooga gara Phaawulos Abraa'oo naqe immoo Phaawulos faammoo eegga wayyaa isaanii irraa gadi dhume eegga reebamanii dhiigni irra coccobe muluu keessatti kana keessa dhaabataniyyuu mana hidhaa keessatti gindillaa lama gidduutti hidhamanii achuma gidduu dhaabbataniyyuu maaltu jira ammayyuu maaltu jira amma san achi gidduu maaltu jiran jedhee ammayyuu Phaawulos waan lola jedhamu waan rakkina jedhamu itti dhagahamaa hin jiru isaan keessatti. Akkaataa ta'u Phexros bira gamaa tura akka salphaatti waamicha gadi dhiisuu akka salphaatti wangeela gatanii badu akka salphaatti iddoo gallakkisuu akka salphaatti abdii kutachuu akka salphaatti gooftaa wajjin jiraachuurraa adda ba'utu isarra jira. Phaawulos bira immoo yoo dhuftanii Phaawulosii fi Sillaas gaafa isaan waaqeffatan ammayyuu isa kan Phexrosiidhaaf ergamaa isaa erge eenyu Waaqayyo salphaa jechuudha. Gaafa Phaawulosii fi immoo Sillaas Waaqayyoo waaqeffatan Waaqayyoodhaan kadhatan gaafa Waaqayyoodhaan faarfatan isaan maal ta'ani manni hidhaa hundeen mana hidhaayyuu walaa feerrooke walaa qorqoorroo walaa wanta ta'e hundumtuu miila Waaqayyoo dhaqee waan ta'eedhaaf qabachuu dadhabe. Haaleluyyaa. Maal jennaan ila sana mana hidhaa kana Phaawulos Phexrositti hidhame sana gaafa dhaqu ergamaan gaafa dhaqu homtuu Phexros duwwaatu bahe. Phexros duwwaatu karicha bahe. Eegga bahe booddeeyyuu warri isa eegan hin du'an hin reebamanii hin du'an jedha. Gaafa kan Phaawulos ammoo Phaawulos gaafa dhaqee achi keessatti Waaqayyoodhaan faarfatan gaafa isaan Waaqayyoodhaan walqaasan gaafa isaan Waaqayyoodhaan jajatan gaafa isaan Waaqayyoodhaan faarfatan Waaqayyo ofiisatti qaxxee dhaqee isaan gidduutti argame. Ganama kana isinii kadhadha waamni qaxxee gara mana keessanii haa dhufu. Ila haaluma namatti hin tolle keessatti ila argitaniittu Phaawulos achi keessatti Phaawulos fa'aa jireenya achi keessa jiraatan keessatti Waaqayyoon kadhatanidha. Isa lammaffaa hin faarfatanii hin jedhu. Hin faarfatan jechuun haaluma isaanitti hin tolle keessa taa'anii otuma dhiina sii gadee irra dhangala'u. Otuma wayyarra kan qollee suufiidha. Otuma irra gadee sii gadee ciccitee yaa'u. Dhaabatanii hidhaa gidduu dhaabatanii Waaqayyoodhaan ol kaasan. Jennaan Waaqayyo ofii dhaqee ergamaan ergu kana. Yeroo waaqeffannaa Waaqayyo ergamaa isaa ergaare Waaqayyo maal ta'a jechuudha ofii waaqeffatamu ofii nama gidduutti argama yeroo isa faarfatan yeroo olola isa qaban yeroo isa jajatan maaltu isaan gidduu dhaqa Waaqayyotu isaan gidduutti argama jennaan gaafa isaan achi gidduutti argamanii gaafa Phexros maal Phaawulos fa'aa isaan gidduutti argaman Waaqayyo gaafa isaan gidduutti argamu manni hidhaa hundee isaatiin raaban wanti isaan rakkise wanti isaan cufe wanti isaan itti danqe hundumtu Waaqayyoodhaan ol qaba. Hidhaan warra hidhamaniif iyyuu furmaata ta'e. Waaqni ganama kana hormaaf iyyuu gaaffii isa sitti ta'e isa hormatti gaaffii ta'e
isa sinitti gaaffite waaqayyo waan ijiraatan si wajjin haa ta'u. Mee sagalee keessan kaasaa waaqayyo na wajjin taa'edha. Waaqayyo na waaqeffadhaadha. Argitaniitu yeroo waaqayyoodhaan waaqeffannaan namoonni tokko tokko waaqayyoon faarfachuun bakka mukuma bubbeen sosochoosu fakkaata. Maannaan humni waaqeffannaa isaan keessa hin jiru. Waaqeffannaa jechuun immoo yeroo charchi keessa bichaa miti. Yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuudhaan guutamuudha. Waaqayyoon ol kaasuudha. Waaqayyootti amanuudha. Waaqayyoon jajachuudha. Haleluuyaa. Gaafa isaan kana mul'u isaan irra ta'u keessatti waaqayyo maaliif rakkina namatti fida? Waaqayyo maaliif qorumsa namatti fida? Waaqayyo maaliif akka namni lolamu godha? Maaliif waaqayyo nama qora? Waaqayyo maaliif? Barreessa. Waaqayyo maaliif nama qora? Waa akka namatti ulfaatu maaliif godha? Waa akka gadi qilleensa namatti hammaatu isa tokkoffaa. Namoonni qorumsa sana keessatti, rakkina sana keessatti, gidiraa sana keessatti nu ilaalanii waaqayyoon akka galateeffatan gochuudha. Ormi nurratti waaqayyoodhaan, sinirratti waaqayyoodhaan akka galateeffatu gochuudha. Isa lammaffaa akka nuti maataanuufi isatti akka nuti cimnu, isatti isa wajjin akka nuti jireenya keenya isa wajjin godhannu, akka nama hin amananne, akka ofii hin amananne, akka qabeenya keenya hin amananne, akka wantoota qabnu sana akka hin amananne. Kana nu cimsuudhaaf isa amanachuu akka nuti dandeenyu. Kanaaf waaqayyo akka lolli guddaan ka'u taasisa jechuudha. Argitaniitu yeroo isaanii waaqa ormaa, waaqa warqii irraa hojjetan, waaqa tolfamaa ati keesse kanaaf hin sagannu gaafa isaan jedhanii, gaafa isaan hin sagannu gaafa isaan jedhanii. Rakkinni jiru maalidha? Waaqaati bifa ati tolchite kanaaf maaliin taanu hin sagannuudha malee hin sagannaa miti. Hin sagannuu irratti wallaman hin sagannuudha. Maa waaqni keenya isatti qopheessites harka keessa nu oolchuu danda'a. Finni kan waaqayyooti. Maa jechuun barbaade walumaa galatti waaqayyo oolcha. Ormi kumaatamni biyya Yerusaalemii dhufe hundumtuu waaqa hormaa jilbeeffadha gara jilbeeffadha jennaan moluun sabarka jedhe. Warqii isaa waaqa tolfamaaf gugguufan jennaan namoonni sadii achuun keessa qar jedhanii dhaabatan. Hin waaqessinu waaqa tolfamaa, hin waaqessinu wanta waa'ee hin baafne, hin jilbeeffannu dubbii gatii hin qabne. Dhaloota jedhanii malee dhaloota waan margeedhaaf jilbeeffatan, dhaloota iddoo dhaqanitti afan, dhaloota iddoo dhaqanii galuu hin beekne miti. Dhaloota waan jiraataniif beekan, dhaloota yoo waaqeffatan waan waaqeffataniif beekan, dhaloota yoo faarfatan waan faarfatan beekan, dhaloota waa'ee isaa dubbatan yoo ta'e waa'ee isaa akka ta'utti galee fi tagallaxee fi seeraan dubbatanidha malee itti dhufee kana haasaa miti jechuudha. Ulfinni kan waaqayyooti.